هايت نما أكنما ربي أقلشو نولي هايت نما ونور جرات ربي نور أقلشو أنا أجند اللين بربادو كبجا كيسانيفس سودا ربي تفتو قلش إيغا قلشتنين قلش فينيش كناف اتيما قلبيا يسيد إبسا من اللي إن إجارة في ربي ندن ديسيسي أوكي إن غرغار سيسالي دور اللي كان وادا سيني غليرا السلام عليكم تنربا إنا تلبتنا Nuraddiin ulfaadhu galatoomi wanti nuti feenu illee kanuma gaafa duraatis jechoota jechaa turte keessatti galatoomi ulfaadhu sin jedhee nama hedduutu asirraa si eebbisaa ture maaliif ta'isiin na bira jirtu haganaa tiyyaatti dabarsee kennaafi gaafa jettu lakki tamisii kenniif gaafa jennu namni tun ni miidhamte maarree erga miidhamte qalbii natti cabuun hin barbaachisu anu nan gargaara kuma tokkotti dabalaafi tana bichaa miti nan gargaarsa jechuudha tiyyaatti san hundi kennaa galatoomi sin jechaati ture achirraas namni gabbee waa sin jedhe tokko hin jiru. Ammallee kasi gaafannee maali akka nam tokkootti waliin dubbanna waliin haasofna keessaa mee natti ergisiin jechuun wallaalle natti ergitan nan beeka garuu akkuma kaleessa kabajaadhaan asirraa dhuftee fudhatteetti kabajaadhaan hawaasni as jiru kana duuba dhufee kana dura dhufellee haa arguudhaaf mee akkamitti galchitee si gaafadhe maleeni okaan xiqqeenna keetiif miti ulfaadhu galatoomi namni tokko yaamanii dhufee waa kaffaluunuyyuu kabajaadhaan nu biratti jechuudha. Namni giddiidhaan muka waliin naqee walirraan fuudhuu kan dhugaa dubbanuu taate namni kabajaa namaatiif taa namni rabbi sodaadhaaf kaffala kanaaf galatoomi ulfaadhu atilleen hundi keessan warri qooda jiraa fudhachaa turtan galatooma kan namaati miti abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a waan barbaade dalaguu danda'a garuu dhugaa hayni nama sanis irraa ba'uun akka nam tokkotti nan gammade qalbii cabdee jechoota isin fayyadamaa turte keessatti haga ammaallee as teettee ani hedduun nama kana jaaladha jechee takka gartee akka nama miidhameetitti akka nama ga'aareetitti jaartii sana faanii baatee hin beektu kanaaf kabajame ulfaadhu atilleen galatoomi kanuma siin jechuudhaaf malee obboleessa keenya yoo dirqinillee waan barbaannellee waliin jenne isii anaafati jaartii sanirraa namaafati wayya jechuudha yoo waliin illee jedhe garuu isiin sun miskiina baga itti namaa sirraa baatee mumachoo kan namni illee biraallee namni sinirraa haqa dhugaa sinirraa qabu taate ofirraa baasa kanuma siin jechuu barbaada galatooma warri nama kana jala buutanii hordofaallee turtanii. Namoonni na himattan viidiyoo keessaniin kootaas ba'a na himadhaa amma booda namni tokko haqa narraa qabaja yoo dhufu yoo har'a booda ta'e salaamu alaikum rakkoon qabu. Katanan dura viidiyoon koota himadhaa viidiyoollee dalage isinillee dalaydan ani maqaballee silleen fedhu akka namaallee immoo fedhu ka barbaade dhufee naa gaafatu anuun barbaadu akka namaa habiibi har'aa miti kaleessaallee ani haqa namaa waakkanne waakkan saneen alatti mucayyoo warqee sanis sodaa keessaniif osoo hin taane kabajaan na dhuftee na dubbiftee bakka dhiifama jettee 900 sii galcha jedhee jira hin galchaaf isillee har'a saneen ala ka kariimallee wayenu kariima mindeno Mariama ka Mariamallee Mariama waliin haasa'ee jira Abba Abdallaa asirraa gabbu'ee siin haasa'a okay bakka saneen ala namni tokko maqaana balleessuu barbaannan miidiyaa irra barbaannan ani ammaan booda isiniin dhufu baabaa fidanna jettanii akkuma gowwaa halkanii guyyaa iyyaa bulta malee ani haqanarraa qabataanan abbaan barbaade nama. Dhaggeeffadhu baabur waliin. Wayitii haasoo abboo dhagaye abboo. Dhagaye. Habiibi harkumas ta'u kabajaannatti haasifan. Na dhaggeeffadhu kaa laal amma sitti rispeektiin godhaan jirre laal dhaggeeffadhu. Kabaja walii kennaa deemne. Rispeektiin kana caaleen jiru. Akkuma maali nu dhaggeeffadhu habiibi laal. Nu kabajaadhaan haqa namaan si gaafanne malee nuti. Dhimma wayii sirraa qabaanne yookiin ajandaa wayiitti si barbaanne si arrabsuu barbaannetti haqarra si gaafannee miragaa wajjin. Mama tansi osoo nan gaafatin. Osoo nan si gaafadhee sagalee si qabee sagalee ka jiru guutuu dhaggeeffadhu ragaa wanni hundi ka jiru ragaa wanni hundi jiru dhaggeeffadhu ragaa wanni hundi jiru akka ragaa fidu ragaa fidee isiniin kallattiidhaan wajjaasuu dandeenya si gaafadhee si dadhabee ati jalaa dubbatu dinnaan si fide haala gosaan guyyaa beellamaa ta'e akka namaatti hin gaafadha Oromoon nagaa WhatsApp saame kan erge deemi ilaali WhatsApp nuraddiin mee takka wal dhaggeeffadhu amma ergitee wanni dhagaa isitti maalaal dhaggeeffadhu laal baaba nuraddiin laal anni geete hangam akka siiquu qabuu fi namnuun arrabsaa ture gaafa viidiyoo si hojjedhee beeksisa si godhaa ture hundaa'u usmeen bitamee akkas ta'e akkana ta'e gaafa jedhan atiin kun waan obboleessa kee taate waan hedduu si kabajuuf fedhe. Ati nama gaarii dhugumatti wallaahi billaahi. Araadiyyeedha bakka jabaadhu ati akkanuma itti fuufi ati abbaa barbaade yoo ta'e sagalee namaa ta'e rabbi jajaa si haa kafalu. Viidiyoo na hojjechuu keetiif anillee sin saalfachiifnee si galatoomi. Haqa jaartii tanaa qofa na gaafattee si galchee jira kabira si hoo jiraate na haa gaafatu. Rakkoon hin jiru ammoo sii ta'e. Salaamu alaikum akkas. Salaamu alaikum. Galatoomi ulfaadha beebe.
ulfaadhu jedhaani hundi keessanuu komanti yaatti illee galatu Kanaaf namoonni amma hunduu waan asirratti waan dubbachuu barbaada qoy anuu yaadan kennanne gammaatitti dhageeffadha jira kenna baabaa duraddiin kana dhugaa dubbachuu gaafa durallee gaafanne ani nama hedduu arrabsaa tureeti kaana rabse ergani waraana nan rabse wanni beekuu qabda waraana narra ijaare baabaa duraddiin hanga si ajjeesa fi waraana sirra labse ila kun olaal dhufe karee fi booyuu wannoo keessa taa'e laalo waraana narra labse ergani jedhe boodatti ofirraa difeensi godhechuu malee ani tuquun barbaanne durallee nu galchuu keetiif hedduu tokko galatoomi ulfaadhu kabajame akka miskiina ofirraa galchuu waanuma gaariidha itti namaa yoo namarra jiraattu waan akka fayyadu miskiina fi guddaaf xiqqallee qabdu galatoomi sin jechuu barbaanna garuu immoo akkatti nu dhageettee kabajaadhaan nu wajji haasa'uu nan garraatittu hedduu tokko si galateeffadha maaliif akka nama obboleessatitti akka nama obboleessi keessi gaafateetitti dhuftee guyyaa akkanaa isinii galchaa guyyaa akkanaa harkaan qabu jetteetini gaafa siin jenne sanuu osoo guyyaan tokko guutuu lanqiftee galchite galatoomi sin jechuu barbaada asumaan. Aboo bee amma waltumaa hin laallaa kaaree faraqaata walii gootan. Wanti uummata dhageeffadha. Mee dubbii warra miidiyaa laala mee dubbii warra miidiyaa laala warra kana duratti wal lola jennee wajja qabu turre ganna qabaa ganna dhiisa kunno faxara waliin nyaatu wal bira dhufallaan hattoota kanniin. Wallahi billahi ani durumayyuu isa waliin lole na biraatti wal lolan akkan maali yakko ban qabu baaya jenni addaan deemne ko ban qabu akkanan tertira. Tabbuna kama botte. Wallahi hamtu tarajjatu gatta eget. Kama boye sumi sabbona. Kan wallahi aku araba maradda wallahi araba da wale. Miyutin gori. Adalla. Kun amara gara guguti male arba gugumti wali galati kala ajar gabu. Me dugumatti silla alla kamera la bagaya wal qabaach bayat yennu lamanda. Usme dage. Dhufe balbalatume. Hintumini anjara inni bargise dhufulle irrana baasu fi balle lolamiti dhugama jiru sittima. Namoonni walitti dubbanneeni ajandaa uume kabira. Inni baay'ee naan jedhee sagantaa wajji qopheessinee kan sagantaa geggeessinee na biraa deeme. Sigale ana abbaa fedhellee wallahi kuno inni na bira jira furdin abbaa fedheetiif hin sodaadhu yoo du'e nafsee nunu amma na bira jira wallahi summa na laalin yoo asitti warra deengaddaa sattu sitta chee warra deengaddaa halkan shunkurtaatiin baarra seeree laalaa dhiiratu quufe bannaataatiin agarre biyya kana wallahi kun quban qabu bar habiibi ana ma dhage ummata irratti ma dhage yoo lubbuun tun akkatti na keessa ol baate kan keendu uyuree sila wallahi ani daqiiqaa takka Ya ummata Dubai wallahi hojii warra ummata Dubai kana laalame daqiiqaa takka nafsee dhuute ummata ajaa'iba yo mana ol jarga bu wana kana gaabtu tanarraa barataatu Dhagai kaleessa galgala dhaqee balbalanarraa banuu didee macarrasharra eegee gisee inni gabba'u dhaqee qabattoo isaa qabee ol fuudhee makiinaa keessa seensisee viidiyoo itti wallahi kijibtu ana makiinaa siiseena ergu waran bulkaaf abbaa feetetti asmee waatsaappii kee bani wallahi ergi makiinaa ergi sumbilla ergi Si amma yaali amma walirratti hin gaggeessitu maal gootii kijibiti. Nu akka arbaa guututti nama bo'u qabnu. warra Dubai galgala poolisi dawalee hin booyu jira keenya Sabboona imimmaan boo'e maqaan nyaal balleessee ba. najjeesuu deeman jedhe Oi na erge ani kaja duka warra arbaa guugu kun sabboona imimmaan boo'e kokkaa seera biyyaa kabajaa jiraan ageetta abbo Maal abboon bootteedhaan imimmaan yaafte. wallahi imboon ageetta usme sabboona nuu lafa jedhu kun eenyuun abo mucha na kuma lukulee ulfaatu akkamitti akka takkaan ulfuuta wallahi billahi tagit jazba hara yala rafu kana wallahi guddate abbo komantiin arrabsitee homaan gootu jalli wallahi billahi liis bin arabsa koy konka jazba abbo koy abo jalli gattaye fayyaa jazba namicha argite jirtu viidiyoo argitee misi maalapo lukkuunu aga caala ulfaatte akkamitti harka takkaan akka ulfuuta afuufa kijibdu laa ilaaha illa
Sabboona. Wallahi sabboona as jala salfadde. Ani si deeggaru kiyya si jala salfaddeen. Wallahi kijiba wallahi kijiba. والله بالله Wallahi dhufeena kana Ani posti godha yoo asirraa qabu'ee postiin godhin akkanatti qabattoo isaa kana qabatee makiina akkamatti. Wallahi salfatte wanna to bakka wallahi فيديو لا wallahi kijiba. Askara leenjii inni dura qabattuu qabu.